namoonni tokko tokko ani wallahi arra deebi'ee burillee illee waan gurra sii dura dhagayetan jalqaba hanga xumuraatti dalagaa kiyyaan isinin jedhe nama tokko qofatu kana keessa harka qaba ispoonsara isii har'a kanaa dhageette kana nama tokko qofatu harka keessaa qaba Oromoo miliyoona 60 keessaa kun kijiba anarraa kana jechuudha nama tokko bicha kanarraa nama tokko guyyaa tokkoon galteeffadha nama sana Nigale. So, namoonni bira rabbuma ofiiti saalfiin isatu waan ana akkas godhee nuti akkas godhee ani qaanfadhe dhugaa rabbi akkasitti yaada galatooma guddaani inni guddaan mucaan kee bakka san ga'uudha isiin nagayaan bakka san ga'uudha dhugaa dubbachuuf ani bajoo lee waan tokko dhaga'een qabu akka godhadhetti yoo gaafa dura sitti muddeetiin jira haga tokko qoradhee qorannoodhaan gartee mirkaneessee jennaan akkati daa'ima kee sirnaan guddisaa jirtuu fi akka isiin masruufaa jirtu adda hubadhee jennaan sirraa dhaabadhe dhugaa dubbachuu fi miidhallee fi miti kanaafi namni gaafa si keeku waan isin jaalatuufi malee waan si jibbuufi miti bakka kanatti naa hubadhu jechuun barbaada waannaan immoo waanan rabbiin isinillee warra achitti hafe hunda warra kaayirootti hafe hunda rabbi carraa isinii haa baasu rabbiin hunda keessan isinirraa haa jijjiiru isin jechuu barbaanna baay'ee Oromoo warra kaayiroo hin jaalatu osoo isin jaalachuu baatanii waan keessa yeroo baay'een dubbatan gara kanaan hubadhaa isin jechuu barbaadaani kanaafi ati immoo abbaa gaariidha ilmoo keetiif abbaa gaarii akka taate immoo warri gartee keessatti isin beeku isin mirkaneessinaa kun immoo hubatamaadha Oromoo duratti ilmi sun haala saniin guddachuun haala saniin barnoota isaa oofachuun isaa sun kun namoota si jibbanilleef deebii ta'a jedheetii yaada osoo atuu deebiin kennine haalli mucaan sun itti guddate haalli mucaan sun keessa ture dhugaa dubbachuuf deebii ta'a jedheetii yaada firulleen guyyaa tokko waa'ee kee dubbatteen qabu osoo isin dubbattee qaccee qabanii fiiganii jechuudha kanaafi ati jabaadhu rabbiin isinirraa haa jijjiiru warra achitti hafe hunda keessan tokko lama osoo hin taane hunda keessaniif carraan haa bayu yoo isin achi gammaddan ummanni Oromoo hin gammada ummanni Oromoo gaafa isinirraa jijjiiramtu isiniif gammadaa jechuudha kanaaf haala kanaan hubadhaa namni hunduu namni isin jibbu hin jiru namni tokko lama immoo nama keessan dhabamu namni nama jibbu namni nama cabsuu barbaada namni gartee akka isin guddattanii dhabamu waan ta'eef haaluma kanaan hubattanii hunda keessanii rabbi carraa gaarii isinii haa baasu yeroo gabaabatti rabbiin siif mucaa keetillee wal biratti nu haa agarsiisu jechuun jaaladha ulfaadhu galatoomi fi amaanillah wallahi galatoomisaa fi ganna wanti biraa hin jirtu dhuguu akkuma jette baay'ee namni siqee qullee hin jiraanne hin jabaattu iyyuu ani maaltu naan ta'in beekta maaltu akka naan taate tokko isinitti himu ani faarfamuun jaaladhu maal keessattuu maalitti naan jedhe gisee baay'ee yoo ati bar ilmoo keetii akkas taata ati ilmoo keetiin dhaabatta ati ilmoo keetii yaa habiibi dhala kiyyaa barka isaa eebna abbaa kootiif jiraadha akkamitti faarfama ilmoo kootiif inumaan fedhu wallaahi ani ilmoo kiyya yoo hin jiraanne maal godhaa dhaladhee maaliif addunyaa jaartii fuudhummaa nama barbaachisa yoo ilmoo keetiin dhaaban kana baay'ee hin dogongorina waan hin qabneef namoonni amma ilmoo hin qabne miira kanan beeytan ta'a ilmoo keetii jaalattee osoo hin taane dirqamtee dhaabatta dirqamtee kuni dirqama rabbiin irraa namatti kenne an akkamitti ilmoo kee akka malee jiraachiftaa ilmoo keetii ati hin jirtu nam jedhama lafattis onlaayinii irrattis baay'ee ani fedhee osoo hin ta'in dirqamaan isinin jedhe gaa'is dirqama osoo jibbiteefuyyuu ija tokko tokko nama maratee kan duwwaa araba innaa akkasii ilmoo keessan dirqa garuu dhugaa qaba namni amaanaan ani isinitti dhaamu gisee baay'ee wanti hamaan tokko baay'ee inni beekta namni keenya dhugaa qaba ilmoo faa walirraa dhaljee ilmoo faa walirratti gatu wal dhiisuu mijaartii kun miliyoona takka fuudhu obboleessoo garuu ilmoo ta'e hin gatin yaa obboleessoo yaa obboleetti ilmoo ta'e akkati xab gootee ka guddifattu dirqamni si ka dhalaatillee ka dhiiratillee ka gattu
Gisee baay'ee namni Oromoo kan itti wal dorsu. Wanti ani biyya kanatti koo keessaa adda na godhu ani ilmooti irratti du'a nan du'a. Ol dhiisnee guyyeetti akka ilmoon jidduu ta'e akkana jettee hin beektu. Dirqamtee akkasiin guddattuuf waliigalteen kenna firmaan jalqaba. Adda ba'uun adda baaneemi. Garuu wanni anaaf isii irratti waliigallee agarraa lola takkaaf rafshaa takkaaf kissii takka malee deemne ilmoo irratti akkana. Oli malee akkana gadi miti. Miizanni ganna gubbaa jira. Ilmoon ilmoo namni baay'een ilmoo irratti gatee itti wal doorsisa. Yookaan isi gatee deema yookaan isa gatee deema. Kuni waan balaafamaa irraa hamaa ati nama hamaadha jireenya birallee yoo seente akkasuma gootu. Siin milkaa'u. Keessattuu namni dhiiraa ilmoo jaalatuu qaba. Ilmoo jaartii irratti fa'aa gatee nama meeqa beeyna abboo nama ilmoo 5, ilmoo 3, ilmoo 2, ilmoo 4, ilmoo 1 gatee waan isiin nyaachiftu kan hin qabne qabaaftu hin qabne jireenya mataa ofii ooffata. An akkasii miti. Jireenya miliyoona takka keessa osoo ta'e amma fakkeenyaaf ilmoo kiyya Kanaadaa jiraami. As taa'ee ilmoo kiyya dirqama hordofatuun hojii kiyya. In hordofadha. Maaliif jira? Barataa jira, nyaataa jira, dhugaa jira. Maaltu isa barbaachisa? Hojjettee nyaachisuu dandeetti hin dandeettu in hordofa. Kuni dirqama kiyya ilmoo kiyya waan ta'eef. Kanarratti hin gowwoomina. Ilmoon teessan borisiin cubbiftii guddattee bakka wayii geetti akka muuxannoo ofii qabu irraa isinitti muufi. Inni galee irratti hin taddarandarina. Ani har'a odoo isiin biyya Kaayiroo tanarratti xiqqoo wayii deemaa raadda ilmoo kiyya fakkeenyaaf hin kennuuf. Wanti ilmoo kiyya dabarsee kennee akka isiin deemtu beeyyamaa fi kabajaa fi gammachuudhaan godheef maaliif? Biyya tanarra guddoo biyyeeyyata shaalee agar. Jireenya tanarra jabdutti waan deemtuuf gammachuudhaan geggeessa. Isin yaagalu. Kana isiniin jechuu barbaada. Isin jaaladha isin qabadha. Wanni an dubbachuu barbaadu asirratti namoota gartee qeeqomsa gara garaa isinirratti oofaniifi amma ommo firoolleen mucaa isii wajjin nagayaan geetteerti. Kammoo bultii tana jabeessaa turee fi gartee bultii tana keessatti aarsaa kaffalaa turellee sima. Ammallee immoo akkasumatti bakki isiin jirtutti akka nuuf jabeessitu. Akka quba nuuf qabaattu. Amaanaa si bira kaayannaa. Ilmoo keetii. Akkasiin jedhe sanii kun ilmoodha. Jaannata keessattuu hordofta osoo danda'ame ilmoo ta'e. Kuni waan. Arras borus ati ilmoo keetiif aarsaa kaffalaa turte ammallee bakka isiin deemtetti amaanaa rabbii sitti haa taatu quba nuu qabaadhu amma bilbilii fi akkuma yeroo isiin Kaayiroo jirtutti akkuma nuu qabaattu amaanaa si bira kaayannaa taani ammoo atu ilmoo keetiifuu irraa hin fagaattu jechuu barbaada. Jabaadhu dhugaa dubbachuudhaaf namni si jibbu hin jiru. Namni si jibbu hin jiru. Namni ka si jaalatu baay'ata malee namni si jibbu nama tokko lama yoo ta'u nama keessaa nama jibbuun dhabanii ati immoo inni guddaan jechoota namaa osoo laalin yeroo hagana ga'u kana jara kana gartee masruuftee mana kiraa irraa kafaltee even waan baay'eedha kaawwanni jiru si galee kanaafi ati dhugaa jabaadha. Ammas immoo wanni guddaan ati beekuu qabdu ilmoon hangafaatuni akka bakka gaarii si geettuuf kan aarsaa kafalaa turte ati jabaa namaati. Namoota baay'ee biyya Arabaa keessatti ilmaan ofii gatee ilmaan isaanii Arabni guddisaa jirti fudhattee zubaalaa keessa. Kanaafi asumaan ulfaadhu sin jechuu barbaada. Ammallee quba nuu qabaadhu achii to'adhu amma nurrasitu sagalee ati bilbiltuuftu isi gartee Amileta nama isiin beeynerra nama isii garteetiniin amma itti bilbilee jajjabeessurra sihii bilbiltee fi yeroo ta'a gartee mucaa kee dubbistee mucaa kee kolfisiifsantuyyuu raahaa qalbii tahaa jechuudha. Mucaa sanii fi isinleedha jechuudha. Sababni isaa mucaa guddisaa jirti waan ta'eef yoo mucaan sun abbaa kiyya jedhee boo'e tasgabbiin argatu. Kanaafi akka kaanu gootummoo abdii qabnaa yeroo tokko atis yeroo fudhadhuuti rabbiin biyya sanii isin haa baasu akka biyya sanii baatan ta'a jechuu barbaada fi amaanillah.